Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan kan nuti ilaalu force of friction kan jedhu akka introductionitti yookaan akka seensaatti kan ilaalu ni ta'a. Jalqaba irratti maalummaa humna rigataa yookaan force of friction kan jedhu kan ilaalu ni ta'a. Isas bakka lamatti qoonnee static friction fi kinetic friction jennee tokko tokkoon ni ilaalla. Kana malee applied forcein maal akka ta'e, normal forcein fi net force maal akka ta'anii rigata keessatti tokko tokkoon kan ilaalu ni ta'a. Fakkeenya fudhannee sirriitti gadi fageenyaan akka jalqabbiitti kan ilaalu ni ta'a. Hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jedha. Kana malee warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaanii miseensa ta'a. Gamanumaan yeroon jalqabu force of friction yookaan humna rigataa kan nuti jennu kuni force that oppose relative motion between system in contact. Rigata jechuun humna wanti tokko akka hin sochoone ittisuuf yaaludha. Fakkeenyaaf bilookii tokko lafa irraa harkisne yoo jenne akka inni sirriitti hin harkifamne kan godhu rigatadha. Kana malee lafa tokkorra yoo hin sigigaanne jenne sigigaachoo yoo jechuuf kaane akka sirriitti lafa kanarra hin mucucaanne kan godhu rigatadha. Humni rigataa lafa sanarra jirudha jechuudha. Wanti tokkorra akka hin mucucaanne kan dhoowwu rigatadha jechuudha. There are two type of friction. Frictioniin kun immoo gosa lamatu jira. Inni tokko static friction, inni lammaffaan immoo kinetic friction jennee frictionii kana immoo bakka lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti static friction kan nuti jennu static frictioniin kuni is a frictional force that occur stationary yookaan immoo when there is no relative motion between the two surface. Kuni afaan Oromoo isaatiin kutaa gadiitti akka ilaalaa turretti rigata ijaajjoo jechuu dandeenya. Rigata wanti tokko yeroo sochii irra hin jirre uumudha yookaan rigata wanta sochii irra hin jirre lama gidduutti uumamu static friction jennaa jechuudha. Bilookii tokko fakkeenya yoo fudhanne bilookiin lafa dhaabbatu tokko lafaa wajjiniin wal qabatee dhaabbatee jira. Sababiin isaas sababa static friction. Lafti kuni bilookii kana akka inni irraa sigigaatee hin sokkine ofirratti baatee kan inni qabatee jiruu fi sababa rigataati jechuudha. Akka inni sigigaatee as sokkee achi hin sokkinee fi bilookii kana ofitti qabee kan jiru rigatadha. Rigatichis static friction yookaan rigata ijaajjoo jechuu dandeenya. Riganni ijaajjoon kun immoo irra xiqqa yookaan wal qixaa μs times normal force jennee akka kanatti kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni kuni coefficient of static frictionidha. Inni kun immoo normal force jenna. Egaa static frictionii akka kanattidha kan nuti ilaallu jechuudha. Rigata wanti tokko yeroo sochiirra hin jirre uumamudha. Mee kinetic frictionitti yeroo dabarru lammaffaa irratti immoo kinetic friction. Kinetic friction jechuun immoo maal jechuudha? Rigata yeroo wanti tokko socho'u uumamu. Fakkeenyaaf bilookiin tokko lafarra harkifamaa jira yoo jetta'ee bilookiin lafarra harkifamaa jiru tokko akka inni sirriitti hin harkifamneef kan nu danqu sababa kinetic frictionidha. Yeroo wanti tokko sochiirra jiru. Kinetic friction is the friction force between two surfaces that are in relative motion to each other. Yeroo wanti tokko wanta tokkorra socho'u. Fakkeenyaaf bilookiin tokko lafa tokkorra yeroo inni socho'u, yeroo inni harkifamu wanta akka inni sirriitti hin harkifamne nu daangessu suni
kinetic friction jennaa jechuudha. Akkuma kana kinetic friction immoo wal qixaa mu k times normal force. Kuni coefficient of kinetic frictionidha. Kun immoo normal forceidha. Kinetic friction akka kanatti ilaaluu dandeenya. Mee as keessatti mee normal force jechuun maal jechuudha? Normal force jechuun mee fakkeenyaaf kun lafa diriiraa yoo ta'e inni kun bilookii yoo jenne bilookiin kun mee 10 kiiloogiraama ulfaata yoo ta'e as keessatti mee asiin namni dhiibu tokko asiin applied force irratti geggeessa yoo ta'e wanti tokko asiin dhiibamaa jira yoo ta'e friction forcein immoo istaatikii haa ta'u kaayinetikii haa ta'u asiinidha jechuudha. Friction forcein iddoo kanatti applied forcein iddoo kanatti geggeessaadha. Friction forcein immoo kallattii faallaatiin jechuudha. Inni kun akkas dhiibaa, humni kun akkas dhiibaa. Friction forcein immoo akka inni achiin sokkinee fi lafa kanaa wajjin wal qabateetu dudduubatti akkas deebisuu yaadaa jira jechuudha. As keessatti normal force kan nuti jennu humna bilookiin kun qabudha jechuudha. Humna bilookiin kun qabu. The force acts perpendicular to the surface of the object jechuu dandeenya. Kallattiimaan normal force kan nuti jennu isa kana. Normal force inni horizontal irratti maalii wal qixadha? Weight wajjin wal qixa yookaan mg wajjin wal qixa. Kana egaa normal force kana gabaabumaan humna bilookiin kun qabu jennee ilaaluu dandeenya. Humna bilookiin kun qabu kallattiidhaan waan irra taa'ee jiru wajjiniin perpendiculaarii uumee kan jirudha jechuudha. Normal forcein. Amma lafti kun horizontaalidha yoo ta'e normal forcein kallattiidhaan mg kana wajjin wal qixa. Weight wajjin jechuudha. Weight kan nuti jennu ulfaatina mass times gravity. Normal forcein kunis kana wajjiniin wal qixataa jechuudha. Humna bilookiin kun qabu. Wanti kun dhaabbachaa jira yoo ta'e applied forcein akkasittiin irratti geggeessaa jira. Iddoon kun Fs dha jechuudha. Static friction uumaa jechuudha. Yoo wanti kun immoo sochiirra jira ta'e rigan asitti uumamu kinetic friction ta'a jechuudha. Kana bal'inaan akkasitti ilaaluu dandeenya. Mee kan biraan immoo coefficient of static friction fi coefficient of kinetic friction kan nuti jennu immoo the value of coefficient of kinetic friction and the coefficient of static friction depend on the nature of the surface jedha. Kana jechuun coefficient of static friction fi coefficient of kinetic friction kuni maalodha laficha sanarratti hundaa'a jechuudha. Lafa amma fakkeenyaaf bilookiin kuni wanta kanarraa harkifamuuf yookaan dhiibuuf humna kana gargaaramnee kanarra dhiibuu fi lafti kuni fakkeenyaaf yoo gogaadha ta'e riganii lafa kanaan dabalaa jechuudha. Yoo yookaan jiidhaa ta'e yookaan immoo smooth ta'e hin mucucaatate yoo ta'e applied force xiqqoo nu gaafata jechuudha kanarra kututuudhaaf. Kanaaf iyyuu kanarratti hundaa'a jechuudha. Dhaabbachuudhaafis lafa kanarra harkisuudhaafis riganni uumamu lafa kanarratti hundaa'a. Kana jedheetu but coefficient of kinetic friction is generally less than coefficient of static friction. Kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf bilookiin kun dhaabbatee jira. Bilookii dhaabbatee jiru kana sochii jalqabsiisuun humna guddaa nu gaafata. Erga sochii jalqabee booda immoo sochii jalqabe sanaan irratti eeguun sochii jalqabe sanaan deemsisuun humna xiqqoo nu gaafata jechuudha. Kanaaf iyyuu sochii sana itti fufsiisuun irra xiqqa sochii sana jalqabsiisuudha. Lakkoofsi mu k fi mu s kanaa giddu galeessaanii tokkoo hanga 0.03 gidduudha jechuudha. Tokko hanga 0.03 kana gidduutti argama jechuudha. Mee fakkeenyaaf kun lafa yoo jenne kun immoo bilookii lafarra dhaabbatee jiru yoo jenne bilookiin kun 10 kiiloogiraama ulfaata yoo ta'e asiitii applied forcein asiin yoo irratti dalagaa forcein asiin yoo dalagaa jechuun yoo asiin dhiibne bilookii kanaa faallaa isaa asiin immoo maaltu jira? Friction jira jechuudha. Force of friction jira jechuudha. Yoommoo asiin dhiibne force of friction immoo
asiin jira jechuudha. Yoo applied forcein iddoo kanaan jiraate asiin yoo dhiibne faallaasaa kanaan immoo force of friction qabna jechuudha. Kinetic friction haa ta'u, static friction haa ta'u. Kinetic friction fi static friction maal irratti hundaa'itu? Applied force asiin irratti nuti dalageessu irratti hundaa'itu. Asiitii jalqaba yeroo blookiin kun dhaabbatu static friction ture. Yoo applied forcein guddaa irratti dalageessine ta'e bilookii kana sochoofne ta'e immoo static friction kun maalitti jijjiirama? Kinetic friction itti jijjiirama. Amma garuu mee fakkeenyaa fi tootaalii akka kanatti yeroo ilaallu asiin force of friction jira. Yoo asiin applied force jiraate jechuudha. Iddoo kanaan immoo humni bilookiin kun qabu kallattiidhaan normal force jenna. Humna bilookiin kun qabu yookaan kallattiidhaan lafa wajjin perpendikulaarii ta'ee kan jiru normal force jenna. Bilookiin kun immoo normal force kun immoo maal wajjin wal qixadha? Horizontal surface irratti mg wajjin wal qixadha yookaan weight wajjin wal qixadha jechuudha. Coefficient of kinetic friction yoo fakkeenyaaf 0.1 nu kenname unitiin qabu wantichi coefficient of static friction immoo wal qixa 0.3 yoo nuuf kenname warreen kana ilaalme applied force tokko tokkoon fudhannee ilaalla. Applied force kan biraa static friction kinetic friction kana malee net force warreen kana arfan irratti hundoofne mee akkam akka isaan ta'an ni ilaalla. Mee akka kanatti erga fudhannee booda static frictioniin bilookii kana sochii jalqabsiisuuf humna nu barbaadudha. Bilookii kana sochii jalqabsiisuuf yookaan bilookii 10 kiiloogiraama ta'e saarfisii horizontaalii ta'e irra sochii jalqabsiisuu fi maal gargaaramna? Static frictioniin irra xiqqaa yookaan wal qixaa mu s times normal force jenna. Yoo xiqqaate maal barbaada? Mu s kam qabna? Mu s duwwaa tuqaa 3 qabna. Duwwaa tuqaa 3 baay'isu normal force. Normal force immoo maal jenne? Mg wajjin wal qixaa'e. Maal irratti? Horizontal surface irratti. Normal force wal qixaa mg. M meeqa qabna? 10 qabna. 10 baay'isuu gravity meeqa qabna? 9.8 qabna. 10 baay'isuu 9.8 98 niwutooniidha. Kana booda duwwaa tuqaa 3 baay'isuu 98. Duwwaa tuqaa 3 baay'isuu 98 raawundi goonee 29 nu ta'a jechuudha. Static frictioniin keenya wal qixaa 29 niwutoonii arganne. 29 niwutooniin kun maaliif kan nu gargaaru? Static frictioniin maal jenne sila? Bilookii kana sochii jalqabsiisuuf kan nu gargaaru meeqa? 29 niwutoonii jenne. Sochii jalqabe kana kallattiidhaan itti fufsiisuuf immoo maalodha? Kinetic friction. Kinetic friction maal jennee? Mu k times normal force. Mu k meeqa qabnaa? Mu k 0.1 qabnaa. Baay'isuu normal force 98 argannee asitti normal force 98 niwutoonii ta'a. Duwwaa tuqaa 1 baay'isuu 98 meeqa ta'a? 9.8 ta'a. Kinetic friction keenya wal qixa 9.8 niwutoonii ta'a jechuudha. Bilookii sochii jalqabe kana deemsa isaa itti fufsiisuuf immoo 9.8 niwutoonii nu gaafata jechuudha. Kana hubachuudhaaf 29 niwutooniin kun static frictionidha. Static frictioniin sochii jalqabsiisuu duwwaadhaaf. Sochii jalqabsiisuu duwwaadhaaf 29 niwutoonii nu gaafata. Sochii jalqabe kana immoo kallattiidhaan deemsa isaa itti fufsiisuu fi 9.8 nu gaafata. As keessatti applied forcein kan immoo yoo irratti hin dalagoofne ta'e kinetic frictioniin maal ta'a? Static frictioniin maal ta'a? Net forcein maal ta'a? Yoo humni irratti hin dalagoofne ta'e fakkeenyaaf 0 yoo jenne static frictioniin humna 0dha. Kinetic frictioniin 0dha. Net forcein 0 ta'a jechuudha. Yoo immoo
applied force 8 irratti dalageessina. Fakkeenyaaf 8 niwutoonii humna 8 niwutooniidhaan dhiibne wanta kana. Sochii jalqabsiisuu hin danda'u. Maaliif sochii jalqabsiisuuf 29 niwutoonii nu gaafata. Static friction kuni 29 niwutoonii keessaa meeqa gargaaramee nu dhiibaa jira? 8 niwutoonii gargaaramee nu dhiibaa jira. Static frictioniidhaan bilookiin kun ammayyuu static friction irra jira jechuudha. Dhaabbachaa jira jechuudha. Kinetic friction immoo 0 ta'a. Wanti kun socho'aa jiru. Net forcein immoo walqixa maaloodha? Net forceinis 0dha. Humni dalagaa sababa hin jirreef net forceinis 0 ta'a jechuudha. Mee kan biraa immoo 20 niwutooniidhaan dhiibne. 20 niwutooniidhaan yoo dhiibne 20 niwutoonii. 20 niwutooniidhaan achi bilookii kana gaafa dhiibnu ammayyuu bilookii kana hin sochoofne jechuudha. Inni meeqa nu dhiibaara? 29 niwutooniidhaan nu dhiibaara. Static friction jechuudha. Kanaafiyyuu 29 niwutoonii keessaa meeqa gargaaramee deemsa keenya yookaan isa nuti dhiibaa jiru kana karaatti hambisee 20 gargaarame jechuudha. Static friction 20 gargaarame. Yeroo kana bilookiin kun ammayyuu hin sochoone jennaa jechuudha. Kinetic frictioniin hin sochoone sababa ta'eef 0 ta'a jechuudha. Net force humni dalagaa sababa hin jirreef net forceinis 0 ta'a. Mee amma immoo applied force nuti irratti gaggeessinu 29 ta'u. Applied forcein 29 akkas bilookii kana yeroo dhiibu. Nuti 29 achi apply goone inni immoo static friction meeqaan irratti dhiibaa jira? 29 jechuudha. Bilookiin kun socho'uuf ka'eera garuu humna walqixa gatii ta'ee fi bilookiin kun ammayyuu socho'u jechuudha. Static friction meeqaan nu dhiibaa? 29 niwutooniidhaan dhiibaa. Kinetic friction wanti kun sochiin jalqabne gatii ta'eef ammayyuu 0. Net forceinis 0 ta'a. Hamma iddoo kanaatti bilookiin kun hin socho'u. Bilookiin kun ammayyuu static frictionidha. Maaliin jira? Stationary irra yookaan boqonnaa irra jira jechuudha bilookiin kun. Amma 60 niwutooniidhaan yoo dhiibne. Humna 60 niwutoonii irratti dalageessine 29 niwutooniidhaan asii mo'annee bilookii kanaa deemsa jalqabsiifna. 29 niwutooniin maaliin nu gargaara? Deemsa jalqabsiisuu duwwaadhaaf. Deemsa jalqabe kana kallattiidhaan itti fufsiisuuf 9.8. Kanaan booda static friction irraa yeroo fuunee qajeellu kallattii maal static friction 0 ta'a. Wanti kun sochii jalqabeera sababa ta'eef jechuudha. 60 29 irra dabarsinee sochii jalqabsiisnee irraa wanti kun nurraa sokkeera jechuudha. Yeroo kana sochii kana itti fufsiisuuf immoo kinetic friction immoo 9.8 jenna. Keep in moving akka inni socho'u sanatti eeguudhaaf kan nu gargaaru maal jenna? 9.8 jenna. Kanaafiyyuu 9.8 waan nurraa barbaadaa ishee fudhateera jechuudha. Net forcein immoo humna asii nu dhiibu kana hir'isuu humna nuti itti baafne jechuudha. Asii humni 9.8 kinetic frictionitti jijjiirameera sababa ta'eef jechuudha. Kinetic friction 9.8 nu dhiibaara yeroo kanaa jechuudha. Nuti immoo meeqaan dhiibaarraa? 60 dhiibaa jirra jechuudha. Yeroo kana force nuti tirfiitti arganne meeqadha? 60 hir'isuu 9.8. 60 hir'isuu 9.8 50.2 niwutoonii arganna jechuudha. Net force. Mee 100 yoo dhiibne 100 niwutooniidhaan yoo dhiibne 60 ture kanaa 100 niwutoonii yoo goone applied force nuti asiin itti gaggeessaa jirru 100 niwutoonii. Kinetic friction sochii kana akka nuti hin goonee fi 9.8 niwutoonii duwwaan irratti gaggeessaara. Sababa kanaaf static friction maal ta'a? 0 ta'a. Wanti kun maalirra hin jiru? Dhaabbachaa hin jiru. Kinetic friction meeqa duwwaa nurraa barbaada? 9.8 duwwaa nurraa barbaada. Sochii kana itti fufsiisuudhaaf. Innis nu biraa hafeera jechuudha. Kana booda net force nuti arganne. Net force nuti arganne 100 dhiibaarraa inni immoo 9.8 nu dhiibaara. Summation of force keenya immoo meeqa ta'a? 90.2 ta'a arganna jechuudha. Kana egaa gabaabumaan kan isin hubachuu qabdanii applied force yeroo nuti jennu applied forcein humna nuti bilookii kana dhiibuuf irratti dalageessine applied force jedhama. Static frictioniin kun immoo static frictioniin bilookii kana sochii jalqabsiisuuf
humna nu barbaachisu. Bilookii kana sochii jalqabsiisuufis humna meeqa nu barbaachise? 10 kiiloogiraama giraavitii 9.8 gargaaramnee 29 niwutoonii nu barbaachisa jechuudha. Sochii jalqabe kana immoo itti fufsiisuudhaaf meeqadha? 9.8 niwutooniidha kan nu barbaachisu jechuudha. Neet foorsii kan nuti jennu immoo fakkeenyaaf yeroo asiitii 100 niwutooniidhaan eenyu kaayinetik firiikshiniin 9.8 nurratti dalageessee inni irraa hafe immoo summation of forcein keenya immoo akka kana taa'achu akka kanattiin argannaa jechuudha. Applied force, static friction fi kinetic friction, net force kanneen kana sirriitti isinii galeera jedheen abdadha. Kanneen akka kanattiin haala namaa gala jedhamee yaadamuuni kanneen akkasitiin dhiyeessee jira. Kanatti aansinee fakkeenya tokko kan ilaalu ni ta'a. Fakkeenyuma kitaaba keenya irra jiru. Exampiliin kitaaba keenya irra jiru akkasidha. A 25 kilogram block is initially at rest on a horizontal surface jedha. Mee fakkii kaasuudhaan ilaalaa deemnu. Bilookiin kun 25 kiloogiraamadha. Horizontal surface irra jira jedhee asumarraan dhiibee maasiin walqixa 25 kiloogiraama. Horizontal force of 75 Newton is required to set the block in motion. Isuma sila haasaa turre jechuudha. 75 Newtoniin bilookii kana sochii jalqabsiisuuf nu gargaaraa jedha. Bilookii kana sochii jalqabsiisuuf maaloo jenna? Static friction jenna. Static friction meeqanne 75 Newtonii. Humna 75 Newtoniitu sochii kana jalqabsiisuuf nu gargaaraa jedhe. Itti aanee after it is in motion yeroo inni sochii jalqabee jedhu immoo a horizontal force of 16 Newton is required to keep the block moving with constant speed. Sochii jalqabe kana immoo itti fufsiisuudhaaf immoo 60 Newton nu barbaada. Kinetic friction 60 Newton dha. Find the coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction. Kan nu gaafate asiitii requiredin keenya mu s fi mu k dha jechuudha. Coefficient of static friction fi coefficient of kinetic friction barbaadanii jedhe. As keessatti akkuma sila ilaalaa turre humni bilookiin kun qabu maal jedhe? Kallattiidhaan perpendikulaarii lafa kana wajjin uumee kan jiru normal forceidha jedhe. Kana malee normal force immoo maal wajjin wal qixannee horizontal surface irratti weight wajjin wal qixaa mass times gravity wajjin wal qixaa jedhe. Asiin fakkeenyaa fi applied force irratti gaggeeffama. Gravitiin akkuma beekamu 9.8 meetir per secondii qabna. Maasii 25 kiloogiraama qabna. Asumaanii static friction wal qixaa coefficient of static friction baay'isuu normal force jenna. Normal force kun immoo maal jennee mass times gravity jenna. Mee asumaan normal force kana yeroo barbaadnu maasii 25 kiloogiraama qabna. Gravitiin immoo 9.8 meetir per secondii square qabna. Asii normal force meeqa arganne? Normal force 245 Newtonii arganne. Mee asuma yeroo kaa'annu normal force 245 Newtonii. Kana booda normal force 245 Newtonii arganne booda coefficient of static friction nu gaafata gatii ta'ee fi kallattiimaan kana maal goona? Kana qabaattanfachuu fi normal force irraa normal force asii balleessina. Coefficient of static friction wal qixaa static friction over normal force. Static friction meeqadha? Static friction 75 Newtonidha irra normal force. Normal force immoo
245 niwutoonii arganna jechuudha. Niwutoonni asii niwutoonii dhaabbataa. Coefficient of static friction meeqa ta'e 75 hiruu 245 duwwaa 3 arganne jechuudha. Duwwaa 3 arganne. Kan biraa immoo coefficient of kinetic friction nu gaafata. Coefficient of kinetic friction kana barbaaduuf immoo mee kinetic friction wal qixaa coefficient of kinetic friction baay'isuu normal force. Normal force asii 245 qabna. Kanumarraa gamlachuu normal force irraa normal force waliin balleessinee coefficient of kinetic friction wal qixaa kinetic friction over kinetic friction kan nuti qabnu 60 niwutooniidha. Irraa normal force 245 niwutoonii qabna. Kan akkasitti erga balleessinee coefficient of kinetic friction wal qixa meeqa ta'a? 60 hiruu 245 duwwaa 245 arganna jechuudha. Akka seensaatti humna rigataa yookaan force of friction kan jedhu suuta jedhee akka namaaf galuttidha kanan asirratti isin agarsiisee. Kanneen irra deddeebitanis ilaaluudhaanii sirriitti isiniif galuu ni danda'a. Kanatti aansinee gaaffilee garaagaraa kitaaba keenya irra jiranii fi qormaata yuunivarsiitii garaagaraa irra jijjiiranii sirriitti keessa gadi gallee ilaaluu dandeenya. Firikshiniin inkilaayinii irratti yeroo teenshinii irratti yeroo funyoodhaan hidhamee wantoonni rarra'anii akkamittiin akka uumamu sirriitti ni ilaalla. Kanaafiyyuu viidiyoo kanaa waan dhaggeeffattanii fi guddaa galatoomaa. Subscribe gochuu hin dagatiinaa. Viidiyoo kana kanumarratti kan xumurru ni ta'a.